oduu gammachiisa jiraattota magaalaa Amboo fi naannoo ishee maraaf waldaan cuupxota biraana wangeelii Amboo konfereensii hafuuraa guddaa caamsaa gaafa guyyaa 5 jimaata waaree bood sa'aatii 8 irraa eegalee sanbata xiqqaa fi dilbata guyyaa guutuu kan turu waldaa cuupxota biraana wangeelii Amboo keessatti isiniif qopheessitee jirti. Maarreegaa kottaa dinqii waaqayyo hojjetu ilaala. Guyyaa gaafasi waaqayyo ni faarfatama, wangeelli humnaan ni lallabama, dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Tajaajiltoonni Sooraa Taaddalee Addunyaa, Raajii Fiqiruu Minaasee fi faarfataa Eeliyaas Gabulaan affeeramanii jiru. Teessoon keenya naannoo Carii ganda Kisoosee iddoo Liiban fuula duratti argamna. Iyesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Ofisi walaale jaalalisa keessa koo wanamale jaalalisa keessa koo wanamale jaalalisa keessa koo wanamale jaalalisa keessa koo wanamale. Oduu gammachiisa jiraattota magaalaa Amboo fi naannoo ishee maraaf waldaan cuupxota biraana wangeelii Amboo konfereensii hafuuraa guddaa caamsaa gaafa guyyaa 5 jimaata waaree bood sa'aatii 8 irraa eegalee sanbata xiqqaa fi dilbata guyyaa guutuu kan turu waldaa cuupxota biraana wangeelii Amboo keessatti isiniif qopheessitee jirti. Maarreegaa kottaa dinqii waaqayyo hojjetu ilaala. Guyyaa gaafasi waaqayyo ni faarfatama, wangeelli humnaan ni lallabama, dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Tajaajiltoonni Sooraa Taaddalee Addunyaa, Raajii Fiqiruu Minaasee fi faarfataa Eeliyaas Gabulaan affeeramanii jiru. Teessoon keenya naannoo Carii ganda Kisoosee iddoo Liiban fuula duratti argamna. Iyesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Arseessan kuufuun iyyinaan jedha Iyeessan kuufuun farsinaan jedha Arseessan kuufuun bara rakkina Majaallanaan bara rakkina bara dhiphina Majaallanaan bara dhiphina Raanfachuun dadhabee Yesuus kana bara rakkina Majaallanaan bara rakkina bara dhiphina Majaallanaan bara dhiphina irraanfachuun dadhabee Yesuus kana. Oduu gammachiisa jiraattota magaalaa Amboo fi naannoo ishee maraaf waldaan cuupxota biraana wangeelii Amboo konfereensii hafuuraa guddaa caamsaa gaafa guyyaa 5 jimaata waaree bood sa'aatii 8 irraa eegalee sanbata xiqqaa fi dilbata guyyaa guutuu kan turu waldaa cuupxota biraana wangeelii Amboo keessatti isiniif qopheessitee jirti. Maarreegaa kottaa dinqii waaqayyo hojjetu ilaala. Guyyaa gaafasi waaqayyo ni faarfatama, wangeelli humnaan ni lallabama, dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Tajaajiltoonni Sooraa Taaddalee Addunyaa, Raajii Fiqiruu Minaasee fi faarfataa Eeliyaas Gabulaan affeeramanii jiru. Teessoon keenya naannoo Carii ganda Kisoosee iddoo Liiban fuula duratti argamna. Iyesuus Kiristoos bara baraan jiraata. Jaalalli Kiristoos keessaa koo gubeetu na waada akka inni na godhu beekeen dubbataadhu kansaa kun adda iyyinaan jedha Iyeessan kuufuun farsinaan jedha Arseessan kuufuun iyyinaan jedha Iyeessan kuufuun farsinaan jedha Arseessan kuufuun bara rakkina Majaallanaan bara rakkina bara dhiphina Majaallanaan bara dhiphina irraanfachuun dadhabee Yesuus kana bara rakkina Majaallanaan bara rakkina bara dhiphina Majaallanaan bara dhiphina irraanfachuun dadhabee Yesuus kana.